waan baay'ee garaa nama nyaatutti gaayyuu daa'imti ishee karaa rabbii jalaa deebitee jirti. Dhugaa waan hin eeginetu ta'e jechuudha. Waaqayyoon jajjabina isheedhaaf haa kennu hedduu akka garaa nama nyaata. Rabbiin jajjabina isheedhaaf haa kennu jechuun jaalladha. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ashamaa harka fuunee hordoftoota siyaasituu jala jirtu bakka jirtutti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanaal kanaaf haaraa taate sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa warroonni maatii koos taatanii hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo birootiin walitti deebinee jirra. Oduu gaddaa jechuudha waan hedduu akka nama gaddisiisudha. Egaa obboleettii keenya Ejjegaayyoo daa'imti ishee karaa rabbii jalaa deebiteettidha kan jirtu. Egaa akkuma beeknu hundumti keenya iyyuu dadhabbii meeqa keessa dubartiin kun iddoo kana geesse. Garuu immoo waaqayyoon hin eeyyamnee fi daa'imti ishee karaa rabbii jalaa deebitee jirtu jechuudha. Egaa haati takka ilmoo isheetiif aarsaa kaffaluu qabdu hanga lubbuu isheetitti ni kaffaltii fi Ejjegaayyoon illee san keessaa takka turte. Sababbiin isaa osoo qomatiin ishee hin gaddabin ilmoo waaqayyoon naaf kenne kenna waaqayyoon naaf kenne nan guddifadha nan jiraachifadha jechuudhaan isheenis haala keessa isheen jirtu waan beeknuuf seenaa ishee jaalalaa ta'ee seenaa jireenya ishee ta'ee hunduma kan baatee dubbatteedha. Dubartii ofitti amanamummaa qabdudha osoo hin dinqisiifatin bira hin darbu jechuudha. Erga daa'ima kanallee garaatti baattee durallee seenaa ishee jaalalaa irratti namoonni jechoota garaagaraa jechaanii turanii akkuma beekamu. Har'as garuu gaafa daa'imni garaatti ishee hafu osoo ofitti hin qaana'in osoo gadi of hin qabin ofitti amanamummaadhaan wanta ishee bira jiru baastee dubbatte jechuudha. Dubartii cimtuudha. Namoota hedduuf illee barnoota ta'uu danda'udha jechuudha. Maaliif dubartiin takka akkuma beekamu gaafa daa'ima garaatti baattee jettee gaa'ela keessa osoo hin seenin kan deessee gattullee jirti dhokattee jechuudha. Kan ammoo garaa isheetillee baastu jirti jechuudha. Egaa daa'ima garaa ofii keessaa baasuu illee cubbuudha amantaa kam keessattiyyuu hin eeyyamamu jechuudha. Isheen garuu sodaan rabbii keessa ishee waan jiruuf waan waaqayyoon naaf kenne nan guddifadha akka jetteetu daa'ima kana deessee karaa uummataa fiddee ulfataatee namoonni akka ishee gargaaran karaa miidiyaa lattuu tiiviitiin illee miidiyaa garaagaraa irratti irraa dubbatamaa ture. Namoonni illee achirraa arganii akkuma argaa turre jechuudha. Lattuu tiivii irratti miidiyaa irraa arganii gaafa isheen deessullee cinaatti argaman ni ilaalatidha kan ture jechuudha. Egaa abbaan manaa ishee yookiin namichi ishee ulfeessee badee karaa miidiyaa isheen dhufuu irraa kan ka'e namoonni biroo itti bilbilaniitu namni sun deebi'ee isheedhaaf bilbilee sagalee isaatillee ishee waraabdee miidiyaa irratti guddinuu lakkistee jirti jechuudha. Silaa osoo dubartiin kun namaan wal beekuu baattee warroota miidiyaa fayyadamanillee beekuu baattee garuu inni silaa zooruu jala jechuu barbaadate jechuudha. Karoora isaa akkasii. Kanaaf isheen illee ergasii inni illee cinaatti argameetu footoo waliin ka'anii feesbuuka ishee irratti illee isheen illee maxxansitee turte namni fuula qaamumbii irratti argamee jechuudha. Kan ammootu hojii miidiyaati jedheen yaadaan sababbiin isaa miidiyaan waan badaa irrattis waan gaarii irrattis hojjechuudha fi baay'ee humna qaba jechuudha. Kanaaf nama kanallee barbaadamee argamee cinaatti argamee jira jechuudha. Garuu haa ta'u malee ilmoon isaanii isaaniif guddachuu hin dandeenye kan wanta eeyyama waaqayyoo ta'e tokko yoo ta'e malee wanti hundiyyuu waaqayyoon hin eeyyame wanti ta'ullee hin jiru jechuudha. Kanaaf rabbiin maaliif nuuf kennite maaliif nurraa fudhatte jennee waaqayyoon wal mormuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf isheedhaaf illee rabbiin jajjabina haa kennu. Ejjegaayyoon garuu shamarree cimtuu shamarree jabduu namoota hedduuf illee fakkeenya taatudha jechuudha. Namni qaama guutuyyuu dhalatee gaafa ilmoo takka argate dhalee kan gatullee akkuma jirutti kan garaa isaatii baasullee akkuma jirutti isheen garuu kenna waaqayyoo amiin jettee sadarkaa irra jirtu sanarra taate nan guddifadha gargaarsa waaqayyootiif namaatiin jettee ilmoo ishee isheedhaan deessee garuu ilmoo ishee jalaa baddalamtee yookiin jalaa karaa rabbii deebitee jirti. Rabbiin jajjabina isheedhaaf haa kennu jechuun hin jaalladha jechuudha. Waan waaqayyoon godhe wanti jedhamu tokko illee hin jiru. Maaliif naa kennite maaliif narraa fudhattes jechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf waan isheen fayyaa haa taatu boru yoo waaqayyoon eeyyamee jiru waaqayyoo ta'e boru ilmoo deebitee argachuu dandeessi. Inni guddaan fayyaa isheeti. Isheen fayyaa taate yoo taate jechuudha. Rabbiin ishee fayyaa haa godhu.
ilmoon ishee akkasitti gara rabbii jalaa deebitee eegaa jira. Yeroo ammaa kana keessatti gadda keessa jirti dhugaa amanuu hin dandeenye yeroo feesbuukaa irratti maxxansan jechuudha. Baay'ee takka garaa nama nyaatti garuu ta'eeyyuu homaa gochuun hin danda'amu jechuudha. Egaa gara viidiyoo koolii ammaffaa yoo isin dabarse obboleettii keenya akkuma asirratti argaa jirtan footoo ishee tottodha. Biyya Beeltii keessa haala kanaanii madaamii isheetiin yeroo gargar baatu yookiin yeroo gara biyyaa galtu jechuudha. Dhugaa jaalalli Beeltii keessa jiran hedduu kanatti tola. Biyya san keessatti maallaqni gayyoo jiraachuu baatee ganzaba gahaa haalli namaa kaffaluu baatanii jaalalli isaan namaaf qaban bichaaniyyuu adda jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka namatti tola. Yeroo isaan biraa deeman akkanatti simannaan gaggeessi yeroo nama gaggeessan jechuudha. Baay'ee firiidha biyya isaan keessatti. Biyya kana keessatti nama birriitti amanu malee beekuun uumaa isaanii sodaatan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani hangam beekutti dhiyeenyaan jara kana beekutti jechuun keessattuu maatiin ani bira irra jiru kana suuraa isaanii jechuudha. Kanan beekutti nama baay'ee maxxanfoo akka fuudha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoollee meeqa boochisanii, ijoollee meeqa siqaayii keessa jira, ijoollee meeqa makaraa keessa jira. Dhugaan wanta natti dhagahamu keessaa maal beektu keessattuu mana haadha namicha kootii jechuudha. Dhugaa namni yeroo ayyaanaa jechuudha, yeroo ramadaanaa isaan waliin soomaa oolte baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaan dubbachuudhaaf illee baay'ee natti ulfaata jechuudha. Namni rabbii isaatiif soomaa oolu tokko dhugaan nyaata fi dhugaatii bichaan soomuun faayidaa hin qabu. Nama suuraa isaatitti jiru erga kaffaasisuu, erga boochisuu ani soomuun faayidaa qaba jedhee hin yaadu jechuudha. Akka nama tokkootitti. Akka nama tokkootitti jechuudha. Nama waa tokko beekuu miti, nama soomu miti, nama sagadu miti. Namni zimma biloomtuyyuu waa yaaduu danda'udha jechuudha. ግን siqaayin isaan irraan gahan isa dhugaa jechuudha. Akka namaatitti jechuudha. Akka namaatitti isaan hin ilaalanii bicha gaarummaadhaaf wanti namni gaafa gubbaa kanarra jiru akka barbaadetti uffatee, akka barbaadetti bareedee, akka barbaadetti zannatee waan fedhe warqii uffachuu danda'a jechuudha. Garuu gaafa gubbaa sanarraa dabaree kan qabus kan hin qabnes kan abbaa qabeenyas ta'e kan hiyyeessas ta'e akka hojii keenyatti itti gaafatamna jechuudha. Kanaaf waan hundumaafuyyuu galata waaqayyoo nama miidhurra miidhamanii jiraachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef gaariidha nuyiif miidhamtootaa fi nuyiif gaariidha jechuudha. Garuu nuti dabaree nama hin miidhin malee. Innaa sanidha gaggeessan haala kanaan isheedhaaf taasifamaa jiru akkanatti dhungatte ishee gaggeessite jechuudha. Akkanatti gaggeessuu miti biyya kana keessatti isaan boochisanii waa hedduutu jira jechuudha. Waa hedduutu jira dhugaa dubbachuudhaaf. Guyyaa sadi gaafa ishee haftu tikkeetii muranii gadi kan jedhamutu jira jechuudha. Osoo nagaan isaan bira hojjettu, osoo lola waliin hin qabaatin, manallee jijjiirtee hojjechuu dandeessaa osoo hin jedhiniin. Maaliif nuti gaafa hojjennu maallaqa keenya zimtinnee baankiin teechisu baay'inni keenya jechuudha. Taa'ee waliin ittiin hojjechuu dandeenya, waliin hojjisiisuu dandeenya, maatii ittiin gargaaruu dandeenya, obboleewwan ittiin barsiisuu dandeenya, waa hedduu raawwachuu dandeenya maallaqa keenya san jechuudha. ግን osoo sa'aatii itti galuu hin barbaade sanitti dingata ol ka'anii tikkeetii muranii gaafa nama gaggeessan hedduu takka garaa nama nyaata jechuudha. Isaan itti qophaa'aniiti nuti garuu hin beeknu jechuudha. Ijoollee hedduu akkas gochaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan lama gaafa isaan hafuu gaggeessan jechuudha. Kan nurraa bahi jedhanii ari'antu jira. Osoo lola takka hin qabaatin biroota akkasitti godhantu jira jechuudha. Kanaaf waa hunda caalayyuu warri beelitti jirtan baga gammaddan dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi jaalalaan jiraachuun iyyuu waan guddaadha. Maallaqni iyyuu dhabamee jechuudha. Maallaqa caala jaalala isaan namaaf qabantu caala waan ta'eef kanaaf biyya kana keessatti biyya kabajaa namaaf hin qabne, biyya ilaalcha gaarii sarraateenyaadhaaf hin qabne ani biyya kanaa biyya kafuu yeroo jalqabaati kan arge jechuudha. Maxxifoo marzii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Bofa bakka. Kan akkasittan isaan ilaala jechuudha. Bofa marga keessaa akkasittan isaan ilaala jechuudha. Akkasii kiyyaas dhumni akkasittan kan gaggeeffamu hin beeku. Waaqayyotu beeka jechuudha. Maaliif dingeetuma nama gaggeessas ni galee osoo hin beekin osoo itti hin yaadin oluma ka'anii jechuudha. Ana bira illee ijoollee hedduutu boo'ee bahee maal isin jedhu manuma tokko keessa osoo waliin hojjennu jechuudha. Daqiiqaa keessatti osuma nagaa waliin qaban galgala ijoollee meeqa asii ari'ame jechuudha.
biyya hangana namaa yaadanidha. Beerut keessatti garuu waliif bu'anii akka maatii ofii irraa gargar bahaniitti gara biyyaa galan jechuudha. Anillee waan xiqqoo ishillee taatu beerut keessa jedhee jaalala isaanii argee jira. Namni maallaqa qabu tokko rabbii isaa hin sodaatu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Uumaa isaa hin sodaatu. Kanaaf kan qabus kan hin qabnes kan waan gaarii nyaatus kan waan gaarii dhugus kan waan gaarii uffatus kan waan gaarii hin uffannes gaafa as gubbaa kanarraa boqanne hundi keenyayyuu tokkuma kan hojii keenyatti gaafatamne jechuudha. Isaanii nama afas naanna'anii yeroo baay'ee dandaatti qabu biyya kanatti dhugaa dubbachuudhaaf immoo isaan jechuun saroota. Sarootaan beektu miti sareen gaafa si waliin nyaattu eegee ishee gurgurus dhiguufi jechuudha. Gaafa nyaata sirraa dhageessi nyaatti jechuudha. Akkasiidha. Kanaaf isaan jechuun saree jechuudha. Ani akkasittiin isaan amana jechuudha. Kanaaf waanuma hundaafiyyuu obboleewwan keenya biyya ormaa keessa jiru rabbiin fayyaa nuuf haa kennu. Nuuf qabeenyi keenya fayyaa keenya yoo fayyaan jiraatti wanti hunduyyuu jira jechuudha. Rabbiin fayyaa keenya nu hin dhoowwatini. Isiniin jechuu barbaada walumaa galattuyyuu jechuudha. Namni qabaatus